Yooyyaa qabadhaa jenne kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota miidiyaa Nuubiyaa akkam jirtu. Qophii teenna sora jettu taadhaatiin keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanne irraati. Keessummaan keenya kunillee haaraa muti. Kunoleen Abbabaa Garasuuti. Yeroo hedduu qophii teenna sora irratti dhiyaattaniirtanii. Egaa hadhalli keessummaa teenna taatanii baga nagaan dhuftani. Baga nagaan dhuftani. Tole hadhame qophii teenna tasoraatiin dhimma qilleensarra keessattuu sooshaal miidiyaa fi miidiyaa idilee irrallee deemaa jiru waliin sorra jechuudha. Sunillee keessattuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin OMN jechuudha. Dhimma Jeneraal Kamaal Galchuu gaaffiif deebii taasisanii turanii wajjin Jeneraal Kamaal Galchuu wajjin jechuudha. Dhimma san irratti waa'ee muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waa hedduu dubbatanii Jeneraal Kamaal Galchuu waan san irratti mee waliin sorra jechuudha. Sana dura mee isinilleen biyya kana keessatti sirna amma wayyaanee darbe san keessatti qondaala olaanaa turtanii qabsoodhaaf immoo as keessalleetti qabsaa turtanii dhageenyeerra ammoo qabsoofillee biyyaa baatanii dhageenyeerra akkamiin biyyaa baatanii yoom biyyaa baatamii mee irraa waan kana irraa nuu hima. Tole galatoomii qabsoo kanaan duras miidiyaalee adda addaa irratti asirrattis kan ani kaasuu yaale kan rakkinni biyya kanaa nuu galee 86 jedheen ture. Ani kanan qabsootti makame 86 sirni TPLF maal akka godhaa jiru garamitti akka deemaa jiru kan nuu galee irratti haasa'uu qabne. San booda bakka bakkatti Oromoo wal mari'achuu akkam goona sirna kana sirreessuun danda'amaa hin jiru kan jedhu wal mari'achaa turre booda erga 97 filmaata 97 sana booda rakkoon biyya kanaa akka malee hammaachaa ture. San keessatti ijaaramsi kun itti fufee yeroo ijaarsa sana goonu adda bilisummaa Oromootii fi fakkeenyaaf Jeneraal Kamaal Shiraaroo ture. Ana san jira. Namoonni adda addaa ijaarsa adda addaa keessa turanii bakka adda addaa jiru. Aksesiin qabuun anas taa'ee ergaa dhufuu fi ergaa isaaniin ga'uu waan jiru asitti qindeessuu walga'iilee adda addaa waamuu irratti naannoo kanatti walga'ii yeroo 2-3 taasifne anatu waame. Namoota dirgoo hin qabneef illee ofii kootiif yeroo itti kaffalee fi yaamaa ture jira jechuudha. Harargeerraa izii bahaa jiru, izii lixaa jedhama gaafas Bahar Daar jiru, nuus izii jedhamti karaa Walloo kana jira. Karaa kaaba immoo izii tokkotu jira. Warra kana keessa namoota sadarkaa olaanaatti ijaarsa irra turan yeroo walitti finfinnee kanatti walga'ii goonutu ture. Yeroo itti walgeenyee murtee adda addaa dabarsaa turretu ture. Yeroo itti immoo namumti keenya wal dhabee namoonni gurguddaan gaafas qindeessuu irratti bobba'an yaadaan wal dhabanii filmaata abaaboo gara abaaboo deemnaa hin deemnu asumatti qabsoofnaa istiraateejii adda addaatu ture. Akkanumaan lafaa kaanee hin baane ijaarsi yeroo dheeraa fudhate. Xumurarraa filmaanni inni xumuraa ba'uudha kan jedhu gaafa irra ga'amu waraanni kan ba'u baay'een isaa adda waraanaatirraa naannoo Tigraay jira waraanni Shiraaroo naannoo Baadimmee Jeneraal Kamaal illee achi turanii anasii ka'een deemee waan sana qindeesse 98 akkasumatti fakkaata 2006 akka lakkoofsa faranjiitti gaafa naasee guyyaa tokko baanee jechuudha gara waraana gara nama 500 wayii kan ta'u fuunee baane. Gaaffii deebii OMN wajjin taasisaniin Jeneraal Kamaal Galchuu gaafa biyya ture gaafa waraana keessa turre turtanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed beektu jennaani hooggansa gubbaa malee hooggansa gubbaa isa gadi jiru hin beeku waan ta'eef hin beeku waan jedhan dubbatanii
dhugumaan isin wajjin amma akka turtan wajjin turtaniirtanii wal beektanii gaafa san dhugumaan Dr. Abiyyi fi Jeneraal Kamaal Galchuu waliin beekanu isin hoo waliin beektanu? Gaariidha. Egaa ani Kamaal baay'een jaaladhan ture. Dhugaa haasa'uuf namoonni hin beeku gaafa hangibsa tures waan shaniin isarratti raawwachaa turte tokko tokkoon dubbachaan ture. Yeroo tokko tokko isaaf jecha illee yeroo wareegama kana yeroo du'a natti murteessan Kamaaliif jecha yeroo shaniin du'a nutti murteessitu Kamaaliif jechuudha. Yeroon asii ka'ee Finfinneedhaa ka'ee asiin Awurooppaa deemuu utuu hin danda'u fanjii lamarra cehee fanjii lama jechuun kan Itoophiyaa jira kan Eertiraa jira. Ibidda asii achi waraanni jira achi as waraanni jira. Kana cehee hundeemu tokko asittis immoo iccitii sana natu beeka hundumasaa ijaarsa sana harka ture natu gabaasa kennaa ijaarsa sana adda bilisummaa Oromootii fi waraana daangaarra jiru sana walittidha. Hunduun harka ture iccitii sanallee akkana ni baasee waraanni sun qabamu Jeneraal Kamaal illee akka rukutamu yaalii gurguddaatu godhame. Asii otoo hin bahin iccitiin kun baramee ture. Iccitiin kun baramee ture irra gahameera namoonni tokko tokko baduu jalqabanii tokko tokko himuu jalqabee tokko tokko immoo itti horii nyaachuu jalqabee ana abbaan duulaa gaafas pirezidaantii naannoo Oromiyaa turanii waan kana nu yaamanii nu gaggaafachuu turaniif. Booda jeneraalotas anas dabalatee Awaash hotel jedhamu Adaamaatti nu yaamanii galgala tokko warri kun hin dhufne aniif Kamaal dhayine bakka sanatti kan nu dubbise abbaa duulaatii fi Abiyyi. Dr. Abiyyi sadii afur taane Dr. Abiyyi ana abbaa duulaa Jeneraal Kamaal taane rakkina jiru irratti dubbannee abbaan duulaatis qabsootti namana Dr. Abiyyis qabsootti namana in amana duwwaa utuu hin ta'in nu gargaaraayyuu ture. Garuu adeemsa amma adeemamu sirrii miti. Abbaan duulaatis kan jechaa ture Oromoon hiyyeessa Oromoo kana dura ijaarree hiyyummaa keessaa baafnee maasiidhaan yoo qabsootti hin galchini takka takkeedhaan nainee TPLFitti yoo buunu burcuqqoodhuma girgiddaatti rukutamtee cabde ta'uu achitti waa gochuu hin dandeenyu. Waan akkasii kaayyoon gaafas isaan jechaa turanii. Innaa Dr. Abiyyi wajjiniin afur taanee achitti mari'annee addaan baane jechuudha. Amma gaafas Jeneraal Kamaal Galchuu namni kun muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ta'uu hinuma beekanii gaafas immoo nama biraa tarii itti fakkaatina kanarratti waan adda baachuu nuuf qabda. Sirriitti beeku. Sirriitti beeku. Sanduwwaa miti erga Eertiraa deemnee illee bilbilaan anallee Kamaal illee ana biratti immoo Kamaal biratti illee bilbila yeroo otoo addaan baanee jijjiiramaa fi abaa'oo jijjiiramaa taanee bakka lamatti otoo hin cabin namni kun biyya Ameerikaati bilbilee waajjira Daawudis dubbisee nu dubbisee erga immoo addaan cabnee waajjira Daawud waajjira Jeneraal Kamaalitti bilbilee dubbisee anallee na beellamee barumtaa sana anii fi Jeneraal Hayiluu Gonfaa bilbila Hayiluu Gonfaa irratti akka nu bilbilu goone waliin haasa'aa oollee jira. Dr. Abiyyi abbaa duulaa isinii Jeneraal Kamaal Galchuu taatanii yeroo mari'attan kana haala qabsoo itti ooftan mari'attanii gariin keessan lakkii deemnee abaa'otti
makamnaa gariin keessan immoo warri akka Abbaa Duulaa Gammadaa faa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa faa asuma teennee qabsoofnaa asuma keessa jijjiirama finnaadhaatti yaadaa wal dhabdani. Yaadaa wal dhabuu keessan kan akkamitti walii dhoksitanii walitti himtanii baatan moo wal dhokattanii baatan jechuudha. Nuti dhiifne jennee baane. Bakka dhiifne kanaafuudha waan abaa wajjin qabsaa'u yookaan finciluu kana dhiifnee jirra. OPDOdhumaa wajjiniin qabsoo keenyatti fufna. Makalaakiyaa keessattis rakkoo jiru furaa deemna. Abbaan Duulaas kanuma nutti hime. Garuu immoo Oromoo cimsuun Oromoon hiyyummaa keessaa bahee Oromoon yoo amma hiyyummaa amma keessa jiru kana keessaa hin baane yoo gara tokkotti dhufuu hin dandeenye qabsoonni tokko tokkoon goonu gatii hin qabu. Oromoo cimsuu irratti Oromoo ijaaruu irratti hojjennu kan jedhu waliigallee addaan baane. Dr. Abiyyoo yaadi isaanii maal turan? Oromoo haa ijaarru, Oromoo haa cimsinu. Sanii booda qabsoon keenya qabsoo waloo ta'a. Tokko tokkoodhaan gadi baanes caakkaa deemnee gatii nu dabalu hin jirru. Biyyaa isoo baane gatii nu dabalu hin jirru. Garuu qabsoo godhuun nurra jiraatu qabsoo waloo dura Oromoo jabeessuu, dura Oromoo cimsuu, dura Oromoo hiyyummaa keessaa baasuu kan jedhu garuu qabsaa'utti hin amanu. Gaafa lola Itoophiyaa fi Eertiraallee jechuudha. Gaafa dirree baadimmee Dr. Abiy wajjin akka turtanidha kan odeeffamu jechuudha. Yeroo sanillee Dr. Abiy mul'ata akka qaban muummicha ministeeraa ta'uuf akka dubbata waraanuma keessatti dubbataa ture isinillee amannee jedhama yeroo san. Mee waan kanallee itti nuu dabaltee waan dubbattu qabda? Waan ragaa baatu qabda? Ani Jeneraal Kamaalittis himeera. Obbo Daawud Faattuu himeera. Dr. Abiy waggaa kudhan booda Prime Ministeriin ta'a. Doktorii miti gaafas. Abiy waggaa kudhan booda Prime Ministeriin ta'a jedhee natti himee jira. Anuu hin amanne jedhee itti kaasaan ture Asmaraattillee. Jeneraal Kamaalii wajjin immoo yeroo hundan itti himaa ture. Akkuma kalee miidiyaa irratti jedhee waa'ee isaa isatu natti hima jedhee. Maaliifii mul'ata inni qaburraa, cimina inni qaburraa, adeemsa inni deemurraa, of jijjiirurraa immoo ijoollummaa isaatiin of jijjiiru akka barachuu of jijjiiru malee sadarkaa gaafa sana irra jiruun namoonni baay'een turee jira. Namni of hin jijjiirree achumatti hafe inni of jijjiiree akka malee of jijjiireetu warra kanallee TPLF sirriitti hubatee kan keessa isaanii diigaa ture ta'uusaa namni keenya baay'ee hin beeku. Namni keenya kan inni beeku miidiyaa irratti si arguu, miidiyaa irratti haasoftee, miidiyaa irratti mul'attee yoo haasofte nama cimaadha waan jedhutu beekama. Garuu eenyutu duuba irra taa'ee warra kana caccabsaa ture yoo jette Dr. Abiy sirriitti maaliif insaa isatu dhaabee insaa isatu ijaaree gaafa Eertiraa fi Itoophiyaa wal lolan daangaarra ture waliigala intinaa sana isatu to'achaa ture. Quunnamtii duwwaa miti. Quunnamtiin kan biraati. Kuni teeknooloojiidha. Waan diina kallattii diinaa quunnamtii diinaa butanii jaam gochuu yookaan immoo itti fayyadamu cabsuu waan akkasiiti sun teeknooloojii guddaadha. Gaafa sanaa inni bakka laalaa ideedaa jedhamtutti madfiin irratti bu'ee ture nama 6 turan isaanii akka tasaa inni reediyoo makiinaa keessa seenee yoo quunnamtii godhee as deebi'u warra isa wajjin jiran marfiin achitti fixee isaa fi akkas nama tokko duwwaa ta'afe sanaa boodallee tiimii sana achirratti hoogganaa ture. Innaa poozishinii gadi aanaa kan jedhamu sana kan Jeneraal Kamaal Kaleessa jedhu gaafa Jeneraal Kamaal faani taanaa birgeedii maali taanaa kutaa waraanaa turan boodas ajajaa kutaa waraanaa ta'an inni immoo akka waliigalaatti waan kana hojjechaa waan tureefi inni kallattiidhaan makalaakeyaatu hoogganaa ture.
Kanaafuu bakka gadaanaas miti kan hojjechaa ture. Bakka teekinooloojii bakka mataa nama gaafatudha. Sanumarraan iyyuu of guddisaa dhaqee kan Insaa kan jedhamu biyya kanarratti ijaare isa. Bareeda. Durarralletti nuu kaastanii turtanii biyya alaa qabsoodhaaf erga keessattuu gara Eertiraa biyya ollaatti baatanii akka Dr. Abiy Ahmed isin qunnamaa turelleen amma dubbattanii turtanii iteetu malee Jeneraal Kamaal Galchuudha. Inni irratti akka jedhanitti akka qunnamtii homaayyuu hin qabne akka homaa hin beekne waan isaanii akka isinirraa dhaga'aa turanidha kan dubbatanii. Kana otoo beekanuu maal dhossan jettanii yaaddan dhuguma? Egaa yoo jaartiin soba raftuu bakka akkaan hin dammaqsuudha Oromoon. Silumaa soba raftee hin rafne waan ta'eef bakka akkaan oobuu ishee hin dammaqsu. Kanaaf eenyummaa namaa dhoksuudhaaf haqa namaa dhoksuudhaaf dhugaa jiru dhoksuun gaarii miti. Oromoon dhugaa walitti himee dhugaa fudhata. Dhugaa kennee dhugaa fudhata. Dhugaa kennee dhugaa fudhadhu jedhama. Bara kana namni waanuma hin jirre waanuma beeku hin beeku waanuma argine argine yoo jedhu xiqqoo rakkoodha. Maaliifi Dr. Abiy waajjira Kamaalitti bilbilee waliin haasa'anii Kamaal mana jira ani bakka biraan jira Abiy si barbaada jedhee naa bilbilee borutti beellamee fi kottu dubbisee Jeneraal Kamaal Haayiluun moobaayilii qabaa moobaayilii Jeneraal Haayiluuti irratti akka nuu bilbilutti mijenneeni anuu Jeneraal Haayiluu nu dubbisee jira Asmaraatti. Waajjira Daawuditti immoo yeroo adda addaa dubbisaa turre. Yeroo adda addaa waan ta'uuf deemu waan gochuu qabnu nutti himaa ture. Yeroo adda addaa ani Gibsi yoon jirus Asmaraa yoon jirus nan beekaa Jeneraal Kamaal Ugaandaa keessatti TPLF rukuchiisuuf yaalii gurguddaa godhaa turte. Yaalii gurguddaa isiin goote sana Dr. Abiy fi Lammaan faan maanoovar godhanii akkaataa jarri rukutuu hin dandeenyeen irraa ittisaa turan. Yeroo baay'ee yeroo lama sadi TPLF waan fixattee akka rukutamne gochaa turan. Sana malee immoo qabsoo nuti qabsoofnu deeggaruudha olitti biyya keessatti akkamitti akka hojjechuun nurra jiraatu anatti simee Kamaalitti simee Daawuditti simee akkamitti akka socho'uun nurra jiraatu nutti hime maal gochuuf akka deeman nutti hime. Even warri Daawud faan illee amananii jiru. Laggasee wagii faa rukutamuuf jedha achii baasaa jedhee yeroo adda addaa himaa ture. Innaa kana hundaa Jeneraal Kamaal sirriitti beeka. Sirriitti. Kanaafuu otuma nu achi teenyuu paarlaamaas yeroo galuu beekamaadha. Hojii adda addaa ministeera yeroo ta'u beekamaadha. Ministeera saayinsii fi teekinooloojii ture. Ihaadeg keessatti yaadni inni kaasu guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irratti hin baha ture. Kana hundayyuu hin beekna amma beeka. Haala amma jiru wajjin siyaasa irraa argachuudhaaf Dr. Abiy hin barbaachisu hin barbaadu hin jaaladhu jechuun hin danda'ama. Anatu caalaa jechuunis hin danda'ama rakkoon qabu. Garuu waan argan waan dhagaan immoo hin dhageenye hin agarre jechuun gatii hin qabu. Bareeda. Amma akkuma isin jettan kana Dr. Abiy biyya alaa yeroo turan isin qunnamaa akka turan waan garagaraas godhaa akka turan ajjeefamuu Laggasaa Wagii illee dursanii akeekkachiisa odeeffannoo akka baasan namoonni hedduunis waan kan akka ABO'nis akka waan kan amante ammallee wayyaanee keessa otoo jiru jechuudha. Dr. Abiy
gulantaa aangoo adda addaarralletti wayyaanee chaalenji godhaa akka ture namoonni durii kaasanii muummicha ministeeraa kana beekan ragaa ba'aa jiran tokko namni lubbuun jiru nama ammallee istiidiyoo keenya taa'ee nu dubbataa jiru isin Koloneel Abbabaa Garasuuti. Egaa amma Jeneraal Kamaal Galchuu akka jedhetti nama qunnamaa ture waan adda addaa godhaa ture sabboonummaa godhe hin beeku walitti dhufeenya namoota wajjin godhatee ta'e hin beeku jedhan Jeneraal Kamaal Galchuu. Dhugumaan sabboonummaa Dr. Abiyyi akkamiin ilaalta? Dr. Abiyyi sabboonaa miti? Sabboonummaa isaa ani akkanitti ilaalu namni kun carraa adda addaa argatee gaafa isaa dhaabuuf deemuu gaafa duraan kibba Afrikaa kibbaatti baratee deebi'u gaafa isaa diizaayin godhee Itoophiyaan saatalaayitii qabaachuu qabdi jedhee yaada maddisiisu kaasee carraa adda addaa qaba ture. Gaafa warra TPLF illee amansiisee waan kana yaada kana burqisiisu sadarkaa isaatti namni waan kana fidee jiru hin jiru. Oromoo keessas, Amaara keessas, Tigiree keessas gaafa sana jechuudha. Innaa dandeettii isaa kana guddisaa gaafa deemu TPLF sodaatanii isaa keessaa ari'an. Isaa keessaa gaafa ari'an biyya kana gadhiisee baduufi. Biyya kana gadhiisee hin badu asuma taa'een qabsaadhee qabsootti fufe. Yeroo adda addaa namicha kana ajjeesuu qabda jedhanii Mallasitti himanii jiru. Yeroo adda addaa dhabamsiisuudhaaf yaalii gurguddaa godhanii. Maaliif adeemsi isaa hin taaneef eenyuma dura hojii raawwachiiftuu EPRDF keessatti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu jedhee qofaadha dubbate. Namoonni Oromoo gaafas achi keessa jiran nu fichisiiftaa maaliif kana kaaftee jedhanii. Maal jechuudha sabboonummaan kana caale eessa jira? Eenyutu afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu jedhee TPLF fuulduratti waltajjii TPLF irratti kaasee dubbatee beeka hin jiru. Otoo sabboonummaan qabaanne otoo Oromummaan qabaanne otoo Oromoof qabsaa'uu baate otoo ofiif garaa isaatiif jiraata ta'e ofii isaatii abbaa fooqii gurguddaa ta'ee jiraachuu danda'a. Sadarkaa kanatti garuu dhufuu hin danda'u. Sadarkaa kanatti kan fide sabboonummaa Oromummaa qabuuf ganamuma ijoollummaa irraa qabsaa'ee otoo bashannanuu maal jechuun hin barbaadin of guddisaa of jijjiiraa qabsoo kanatti immoo moor guddachaa egeree Oromoo ilaalaa TPLF kan nyaatee caccabsee keessa ishii fite Dr. Abiyyi eenyuma olitti kan TPLF daakee fite Dr. Abiyyi sana immoo namni Oromoo sadarkaa kanatti Oromoon nama akkasii qabaachuun anaaf baay'ee seenaa jabaadha. Oromoon namoota gurguddaa qaba baasee jira. Qabsaa'anii jiru, wareegama gurguddaa kaffalanii jiru. Hayilee Fidaa fa'aa irraa kaasee Waaqoo Guutuu Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa irraa kaasee warri qabsoo keessa turanii dhugaadha. Kan jaarraa keenya kana keessa diina keessaa nyaatee fixe qullaatti hambisee sadarkaa kana ga'ee Dr. Abiyyi egaa qabsoon qeerrootis qabsoo qeerrootiifis haala kan mijeessan odeeffannoos kan amma OMN fa'aaf haala mijeessan kan biyya keessa haala mijeessan kan TPLF burjaajessan kan qabsoo qeerroo jabaatee itti fufuuf haala mijeessaa turan Dr. Abiyyi lammaa fa'a. Tole gaaffii xumuraati. Erga Jeneraal Kamaal Galchuulleen Ugaandaa turanii achi erga jijjiiramni kun dhufeen duuba garee jijjiirama kana hoogganan wajjin haasanii biyya deebi'anii isinillee gaa biyya Ijipti turtanii achirraa dhuftanii akka Jeneraal Kamaal Galchuu jedhanitti walit dubbannee dhufnee erga biyya geennee nu gananii immoo walii hojjannaas jennaan tole jedhee
Nami gane akkam walii hojjanna jennaan tole jedhaallee sun isaanumaa dhiisna jechuudha gaaffii kana. Garuu Dooktar Abiyyillee ta'ee argeen beekuu Dooktar Warqinee dubbisnaani muummicha ministeeraallee dubbisuun dandeessanii anuma dubbisaa jedhaniiti isaanuma dubbiseeti hojii jalqabee jedhani. Kanaafuu muummicha ministeeraa erga as dhufanillee akka arginitti dubbate ammallee waan kanarraa waan quba qabdani. Siika Yugaandaa sanarraan siika. Yugaandaa Dooktar Abiyyi gaafa deemu Dooktar Diimaadhaan ani Yugaandaatti maali Ijiptitti wal argaan ture bilbila koo qabu. Dooktar Diimaa fi Leencoo Faan nu dura dhufanii akkuma TPLF fi Maqaleetti galeen as galanii gartokkeen isaaniitu galanii hin dhumne. As galanii Dooktar Abiyyi gaafa Yugaandaa deemu Dooktar Diimaadhaan bilbila gaafatee bilbila koo gaafatee Yugaandaa irraa naa bilbilee waliin haasofne Jeneraal Kamaal bilbila Jeneraal Kamaal naa kenni naan jedhee bilbila Jeneraal Kamaal kennee fi Jeneraal Kamaalitti illee himee Yugaandaa beeta mangistii Yugaandaa yookaan Yuunii Museverii dhaqee akka inni dubbisu taasise. Yugaandaatti dura Dooktar Abiyyi akka Yugaandaa seeneen eenyu barbaade? Jeneraal Kamaal barbaade. Barbaadee akka inni beeta mangistii sana dhaqee dubbisu godhee Jeneraal Kamaalis dhaqee achitti dubbisee walii galanii gara biyya Ijiptii dhufe Dooktar Abiyyi. Biyya Ijiptiitti immoo anis dubbisee wajjinan dhufe ittaansee jilli tokko dhufe jilli Jeneraal Kamaaliin dursamu dhaaba isaanii jilli sun dhufe asitti qeeballi godhamee fi hoteela turanii ittaansee Dooktar Jeneraal Kamaalis akka dhufu taasifame dhufee jila isaa wajjiniin wanti irratti haasa'amee hojii itti agallu kan jedhu Jeneraal Kamaalis hin dhufe. Inni sadaffaa aanaa Jeneraal Hayiluu Jeneraal Kamaal bakka obbo Lammaa Magarsaa jirutti beeta mangistiitti nu yaamee Dooktar Abiyyi erga dhufne jechuudha. Beeta mangistiitti nu yaamee Kamaaliif makiinaa beeta mangistii ergee fi hoteela Hilteen jiranatti fakkaate gaafas ergee fi yaamsisee Dooktar Abiyyi beeta mangistiitti walitti nu qabee Lammaa wajjin walitti nu qabanii yaada barbaaddan qabaadhaa waan barbaaddan deeggara waan barbaaddan yaada keessan tarkaanfachiisa akka barbaadanitti garuu immoo uummata Oromootiif dhimma Oromootirratti dhimma uummata keenyaa kanarratti waliin cabsinu waliin diignu waliin haa hojjennu jedhanii nu mari'achiisanii almost sa'aatii dheeraa fudhannee laaqanallee nyaannee addaan gallee jechuudha. Kanaafuu Abiyyiin argine inni jedhu dhugaa dubbachuuf soba. Yugaandaatti natu bilbilaa wal quunnamsiisee wal argani. Finfinneetti natu wajjin dhaqee masaraa mootummaatti wal argine. Arguu jechuun akkam jechuudha. Wajjin ta'anii mari'achuu miti. Wanti kuni maalirraa akka maddullee baay'ee ifa miti anaaf. Argeef hin argine maal sii godha? Egaa dhugaa fi ulfi bulee mul'ataa galaa fi kijibi immoo buleedhuma jedhanii isin immoo yaada qabdan ragaa qabdan ragaa ba'ummaa jiru waan argitan nu himtaneertanii waan nu himtanee fi horaa bulaa ulfaadhaa qophii teennalleen tanumaa goolamne yoo dhaamsa yookiin yaada na hafe qaba hin jedhin tanumaan goolaba yaada isinii hafe qabdanii. Qabu galatoo. Tole kunuleen Abbabaa Garasuu keessummaatti na taatanii waan nu wajjin turtanii qophii teenna suuraa tanadhaa waan waliin sorreef horaa bulaa yeroo biraallee immoo qophii biraa yoo isin yaamne akka dhuftan abdii qaba hadhaaf kanumaan isaaf isin geggeessina horaa bulaa galatooma.
Kabajamtoota urduftootaa fi daawwattoota teennaa qophii teenna tasuraat hadhaa tanumaan hobbaanyerra qophii biraatiin yeroo biraa walitti deebina hangasittuu badhaadha kanarra nu duraa horaa bulaa deebana.